haga dandeenyeen cinaan dhaabbachuudhaaf qarqaaruudhaan dhufne qarqaarsa gara lamaan akka qarqaaramtu kaampaanii keenya fi dirjitiin keenya waliin dhufneeti akkasi gumaachasii godhuu barbaadu. Kanas hospitaala Hayaatitti haga biyya alaa deemteetu wal'aanni sii godhamutti hospitaala keenyatti akka wal'aanamtu. Lammaffaa immoo haga sanitti qarshiis kunoo birrii 150 akka wanni gootu jennee kanaaf jecha. Waaqayyo isaa argama. Ani waan jedhu qabu waan isaa argama. Ani miskiina nama yaa tokko waan isin godhu qabu. Waaqni garuu guddaa waaqni isin biraa jiraatu. Waaqni ulaasaa sana deebisu. Walbaa kana waaqni isin deebisu. Homaa butiin fayyitaa hin gaddinatis maatii keetitti akka nagaan deebitu uummanni Oromoo hundus cinaa ejjetaa. Nama rakkatee nama dhukkubsatee ka qabu qabeenyaan kaan hospitaala isaa keessatti kan mana ijoollee barnoota dhabanii mana barnoota isaa keessatti kan gumaacha guddaa godhaatiin jiru. Kanaaf anillee akka hagoomna kiyyaa birrii 50 isiniif kennaa sani itti fayyadamaa kanaa olillee waan haftee isin qarqaaruudhaaf qophiidha jechuudhaaf. Waaqayyo isaa eebbisu. Eebbisootaa kan caala isaa eebbisu. Sabni keenya oduu akkanatti hin kufin oduu wal qarqaare. Namni wal dabarsuu hin danda'a, wal ceesisuu hin danda'a. Oduu tokko qabaatee haga tokko qabaatuun ollaan oduu amma dhugaa oduu isaan hagana hin ciisinillee nutti himtanii nullee hagana caalaa qarqaaruu dandeenya. Haa ta'u uummata guutuu qarqaaruun hin danda'amu. Guutuu Oromiyaatti rakkoo keessa kan jiru rakkataadha uummanni keenya qabeenya duubaa hin qabu. Kanaan kan ka'e rakkina adda addaatis saaxilamaa jira. Anillee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gammadee dhufee ilaaluu kiyyaaf wanni guddaan ilmi namaa namaa godhuu danda'u tokko yeroo namni nagaa qabu qofa osoo hin ta'in yeroo namni dhukkubsate yeroo namni rakkoo keessa jiru yeroo namni nama barbaadu sanitti maddii dhaabachuu jechaan wanni isaa ol guddaan hin jiru. Akka amantaatitti illee yoo fudhatan taate nama dhukkubsatu tokko deemanii gaafachuu jechaanii akka nama rabbitti kalaa'ee jechaadha. Hayyuu keenya kana beekaa keenya kana kan seenaa Oromoodhaa lafa nuu kaa'ee laayibrarii keenya kana dhufee otoo isaan dhibamaa jiranuu rakkoo kana ija kiyyaan argee asitti argamee har'a isaan gaafachuu kiyyaa fi gammachuu guddaatu natti dhagahama. Oromoon yeroo ammaa kana keessas ta'ee duris ta'ee nama seenaa nuu katabee nuu kaa'u hin qabnu. Namootni akkanaa immoo kan akkanatti waa katabanii nuu kaa'an kuni ija jechuudha. Namni ija takka qabu biyyeen hin taphatu jedheeti makmaaka abbootiin dura. Fedhii uummata kanaa gituun baay'ina uummata kanaa gituun namoonni jalqaba afaan Oromootiin ogbarruu qofa miti asoosama dhedheeraa barreessuu jalqaban namoota akka Obbo Gaaddisaa Birruuti. Isaan kaaniif irree namni daandii saaqe Obbo Gaaddisaa Birruuti. Obbo Gaaddisaa Birruu hojii barreeffamaa kana qofa otoo hin taane dhimma sabummaa kanarratti illee nama quuqama guddaa qaban. Keessattuu bara jijjiiramaa waggoota 27-28 amma nuti umurii keenyaan dhimma Oromoo beekne kana keessatti namoota akka laayibirariitti Oromoon akka rifaransiitti fayyadamu keessaa Obbo Gaaddisaan hayyummaadhaanis quuqama sabaatiinis hojii guddaa nama hojjetaa turanii namni immoo akkuma yeroo fayyaasaa hojjetu gaafa galteen itti galtee gaafa dadhabe bira dhaabbachuun dirqamadha. Haguma dandeenye kan qabu hunduu oduu wal bira ejjenne oduu wal qarqaarre namni tokko fayyisuu hin danda'a. Amma obboleechi keenya kun oduu yeroodhaan hospitaala keenya kennineefi himinnaan biyya alaatitti san barbaachisu ture. Garuu kan dhageenye amma oduu himinnaan alan barbaachisin namoota keenya kan akkanatti uummata Oromooti seenaa teechisee dabarse kan oduu uummanni keenya qabaatan keenya oduu qarqaaree jechaan jira. Kanaafiyyuu nu akka Oreef Obbo Dinquun jedhanii ilmi namaa eega rakkatee eega cimee eega dadhabee eega laafee osoo hin ta'in kan wal qarqaaruu nurra jiru yeroo humna qabnu san wal qarqaaruun baay'ee barbaachisaadha. Qabeenyi ilmi namaa kan warra uummata isaatiif hin taane qabeenya illee miti. Qabeenyi isaa kan beekumsi isaa kan uummata isaatiif hin taane illee fumata akka faayidaa hin qabu. Ilmi namaa martaba keessaa deemu jechaadha. Namni waa birriillee mallaqallee qabatee qabrii seenuun jiru marumaa dhiiseetiin deema. Kanaafiyyuu wal qarqaaruun kenna
baay'ee barbaachisaadha. Obboleessa keenya Obbo Gaaddisaa Birruu fayyisuudhaaf akka boru saba isaaniitti makamanii yaada isaan qaban beekuma isaan qaban kan ammoo sabaa fi lafa kaa'uu akka danda'an akkuma Obbo Dinquun jedhanii hospitaala mana yaalaa Hayaatitti akka bilisaan yaalaman har'arraa jalqabanii akka isaan hayyamanii isaanillee Rabbi abbaa qabeenyaa akkanuma fayyaallee umurillee isaanii haa kennu abbaa hiyyeessaatiif abbaa Oromoo ta'uu isaaniitiif hundi kennaa isaanitti boonna. Dhimma isaanii dhimma keenya godhannee akka uummanni Oromoo guutumaa guutuutti isaan bira dhaabbatu akka hojiin isaanii jalqabame daandiitti hin hafne akka inni hojjetame kun immoo uummata Oromootiif laayibirarii ta'ee fayyadu waan qabnuun isaan cinaa dhaabbanna. Ammas namicha kana du'arraa baraaruu qabna. Fayyuu nama danda'u. Kanaafuu fayyisuu qabna. Uummanni Oromoo birrii 10 walitti fuudhee fi hikimannaa gaarii argatee fayyaa isaatiin immoo kan oduun xumuriin hafe barruun adda addaa hin jiran. Kanaaf mataa isaa keessaa argachuu hin danda'amu waan ta'eef uummanni sitti barata waan ta'eef oduu dura dabree wal qarqaarre kan jedhudha. Uummanni Oromoo wal qarqaarsa aadaa isaa godhatu. Aadaa isaa godhatu. Namoonni keenya especially ka akkanatti contributionaa uummata keenyaaf godhan kuni ammoo bakka addaa qabanii. Bakka addaa qabeensi isaanii sammuun isaaniitiyyuu dictionaryidha. Sammuun isaaniitiyyuu libraryidha. Sammuun isaaniitiyyuu warra intarneetiidha. Kana waan taateef nullee kana maddii dhaabachuun baay'ee natti tolee baay'ee gammadee ammallee durattillee waan godhu nurra jiru bira dhaabbachuu keenyaaf ni mirkaneessina. Artistoota gaazexeessota qirsii Oromoo kan ta'an kana durumaan jalqabee oduu duukaa bu'anii jireenya isaanii karaa qabsiisanii fi oduu wal qarqaaranii uummanni keenya kana oduu akka wal qarqaarsa akka aadaa isaa tokkoo jedhee oduu fudhatee natti tola. Har'a isaan argachuu keenyas gaariidha. Ammas hikiminnaa biyya keessatti haga jiru hospitaala keenya kan Hayaati jirus akka tajaajila kennuuf biyya alaatittis waggaa uummanni Oromoo wal gurmeessee immoo qarqaarsa godhee biyya alaatitti erge amma inni haala inni irra jiru kun haala rakkisaa booti fayyuu danda'a waan ta'eef uummanni hunduu isa cinaa akka ejjetu asumaan jechuun barbaada. Maallaqa irra kennan kana callaallee odoo hin ta'in gara fuulduraatillee akka gargaarsa kana itti fufan gaafachaati. San biratti immoo uummanni Oromootillee kana hubatee walii dirmatee boru hundi keenya waan rakkoon akkanaa nu qunnamuu danda'a jedhee namni hunduu yaade humna qabuun abbaa qabeenyaa ta'uun irra hin jiru hunduu nama Oromoo wal gargaaruudhaaf Oromummaa sanii kan walitti nu fidu kan walitti nu hidhu Oromummaadha. Oromummaadhaan wal bira dhaabbachuun dirqama lammummaa ta'u namni hunduu akka beeku. Ija nama waa'ee fayyaa hin baranneetiin ani akkana fayyaan kee kanarra jira jechuu hin danda'u. Garuu ijji agartee hin beekti. Haalaan itti jiru beekuu dandeessu. Kan naa gootan kun dinqii waan guddaadha. Waan guddaadha baay'ee guddaadha. Maaltu sitti dhagahamaa jettan baay'ee hin gammadamuun jedhe. Xiqqaanis guddaanis an xiqqoo gammades an guddaa gammades baay'ee hin gammadeedha. Jechi kun Ingiliffaan kilecha jedhama. Dhugaa irra deddeebi'anii yeroo hunda dubbatan kilecha ta'a. Akkas jechuuf odoo hin taane ani baay'ee hin gammade. Handaagota waan guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuftanii maallaqa naa kennitanii miti. Wanti guddaan yaada keessan. Wanti xiqqaanis guddaanis yaadarraa ka'a. Irraa ka'umsi waan guddaa yaada. Yaada keessan kana baay'ee galateeffadha. Baay'ee dinqisiifadha. Kanaafuu gammadee jira gammachuu guddaan qaba. Uummanni Oromoo hanqabu qabeenya isaatiin haa xiqqaatu isaa guddattu qabeenya isaatiin. Han beeku beekumsa isaatiin na biroo dhaabbate. Waan biraa dhisi yaadanillee jaalalaanillee na biraa dhaabbachuu hin danda'ama. Jaalalli sabni kun naa qabu ana horii naa caala. Kanaafuu hunduyyuu karaan itti nagargaaru.